Egaa biyya dhufi qorichoonni na fuulduratti argaman jiru. Qorichoonni asmiidhaaf kennaman keessaati baay'inaan kan kennamu keessaa fiddee dhufteetta. Mee maal fakkaatu akkamitti kennamu kan jedhutu agarsiifne gaa'inatti. Sirrii. Egaa kuni short acting bronchodilator jedhama. Kan namoonni baay'een fudhatanidha. Mataan ishii cuquliisa fakkaatee. Kun immoo biraawunidha mataan ishii. Kuni addadha. Akkuma agartani kun yeroo baay'ee kan namoonni asmii qaban baay'een manaa qabanidha. Qorichi kun namoonni baay'een qabanidha. Gaafatti ka'u godhataa oolu. Kuni kana tokkosaa ji'atti fixuun yookaan immoo kana sadi waggaatti fixuun dhukkuba asmii akka nutti cimuuf nama saaxila. Garuu namoonni baay'een keenya kana baatanii deemuu ammatti ka'u akkas godhu kuni dogoggora. Asmiin baay'ee akka namatti ka'uuf nama saaxiluudhaan kan baramedha kun. Kanaaf kuni surma kophaa fudhatamuu hin qabu. Yoo kana fudhanna ta'e. Kana achi immoo kuni mana hakimii qofaatti kennamuu qaba jechuudha. Even amma maas fakkaate yeroo baay'ee wanta dogoggoroo tokko arginu keessaati naafan yookiin immoo anaan qilleensi baafachuun dadhabe jennaan kun asmii ta'uu danda'a illee even faarmaasii irraa kan kennan jiru. Eeyyen tokko kanadha lammaffaa kana yeroo nu affanu hin fudhanna eeyyen garuu kana baay'ee fudhachuun ammas kana fudhachuun jechuun kana kuni 200 qaba yookaan immoo afuuffee 200 qaba 200 ji'atti fixatanan namni kun rakkina asmiin du'uuf saaxilaa jira jechuudha. Yookaan immoo waggaatti kana 3 ol fixatanan kuni bakka yeroo muraasaaf kan fayyadamnu jechuudha. Inni murteessaan qorichoota kana lamaanidha. Asmii yaaluuf. Kuni anti inflammatory jedhamu. Inflammation yookaan kulkula sana dhoowwatanidha. Kuni bal'isuu bichaadha yeroodhaaf kun. Kun immoo qilleensa bal'isa. Eeyyen. Inni kanarii kana immoo shiroo qabu kun immoo maal godhaa? Lola dhoowwa. Lola dhoowwaa. Yookaan kulkula dhoowwa. Kanaaf namoonni baay'ee kan gorsinu kana yookaan kana ganama galgala yeroo hunda akka fudhatanidha. Yeroo hunda akka kana yookaan kana filataman kun walitti makaa. Kan somba ujummoo bal'isuu yeroo dheeraa fi kulkula kan dhoowwu walitti makaadha kun. Kanaaf kana baay'ee yeroo rakkina qofa isayyuu rakkannu isayyuu torbanitti guyyaa 2 ol fudhatamuu hin qabu. Akka kun hin dhufneef warra kana yookaan kana fudhachuudha kan gorsinu. Kana akkamitti fudhannaa egaa akkuma sila isiniin jedhe steepota step 3 irratti ganamaaf galgala kana tokko fudhachuu qabna. Rakkinni hamaan ammas asii miti biyyoota guddatan irrattuu mul'atan parsantiin 80 akkatti qorichoota kana fudhatan hin beekan. Incorrect inhaler use. Parsantiin 80. Isa bichaa miti immoo parsantii 50 adherence problem qabu hin fudhatan yeroo hunda. Gaa'in irraa fata bakka asmiin gaafatti fure. Kanaaf kun amma akkamitti fudhatamoo jettanii kana kuniif kun akkuma tokko akkatti fudhatan isinitti agarsiisa. Kuni jira ni banna. Kuni cuftuu isaati irraa banama. Sanbooda banaa kana keessa ni ilaalla. Homtuu hin jiru moo jira ilaalla. Sanbooda maal goona urgufuu qabna sirriitti. Sirriitti urgufna si'a 10. Akkas goona. Sanbooda hafuura keenya kanatti qabannee kaanee irraa jennee hafuura keessa keessaa baasu. Fixxe. Akkuma fixxeetti dhuftee kunoo. Wal goota sirriitti alatti baastee odoo dhuftee immoo kana biifattee sirriitti keessatti fudhatta. Amma dandeessu. Egaa fudhatteen booda immoo afaan kee cuftee sakandii 10 lakkoofta. Gamiidhaa? Kudhan. Sakandii 10 erga fudhannee boodallee sakandii 10 lakkoofta. Afaan keenya cufnee lakkoofna jechuudha. Egaa yeroo baay'ee kana godhuun namootni rakkisan jira. Ijoolleen fa'aa maatiin mana keessatti rakkachuu danda'u. Ijoolleef rakkachuu danda'u. Yeroo sana immoo ispeesaraan jedhamu jira. Ispeesariin kun baay'ee mijataadha. Maaltu godhama kuni? Ijoollee keessattuu ijoollee fi kun ispeesar jedhama. Sana booda kana hin buqqifna. Kanas keessa gashinaa. Harkisuu baasuun rakkifna. Afaan keenya bichaas godhannee gadi qabnaa. Qilleensi gaggabalee immoo si'a 5.
goona. Malee asii gad waan gochuun barbaachisu. Kana ammas tokko ni goota. Takka prees goota. Prees gootet si'a shan goota. Maaliif inni nama goone suni nama gurguddaa ta'uu qaba. Ijoolleen baay'ee rakkan. Alatti sirriitti baastee keessatti sirriitti fudhattee sakandii 10 tura jechuun baay'ee nama rakkisa waan ta'eef kanuma afaan irra goonee si'a shan fudhatanii deebisuu. Isa san hin dandeenye immoo jiru ijoolleen. Isas godhuu hin dandeenye hin jiru. Ijoolleen xixiqqoon isa godhuu hin dandeenye yoo jiraatan immoo ijoolleen baay'ee umurii isaanii xiqqaatan yoo ta'e kana goona fi waan tokko godhuun isa nurraan eegu kana itti goonee afaan ijoollee irra goonee si'a takka biifnaa san booda sakandii 10 irratti qabna. Kana irra goona si'a tokko rukunnaa goona. Wanti kun lama godhaa hodhan sakandii 30 daqiiqaa tokko tursiisnee ammas itti deebisna. Warra afaan itti biifataniis akkasuma. Turanii sakandii 30 jennaan lama paasii lama jedhamee. Daaleetti tokko lama odoo hin taane si'a tokko hin godhaa daqiiqaa tokko ture itti deebi'ee godhata. Dogoggorri baay'een gaafa arginu yoo ilaalle namoonni baay'een. Walumaa xaansanii godhu. Walumaa xaansanii tokko lama sadii. Akkas godhu. Kanaaf eeyyen underdose tokkoffaa side effect dhaaf illee saaxila. Sirriitti darbee hin deemu afaan keenya keessa fangasiidhaaf nu saaxila. Sagalee keenya illee geeddaramuudhaaf nu saaxila. Furdachuu sagalee nu saaxila. Kanaaf side effect illee yeroo kana baay'ee dabala jechuudha. Kuni warroota kanaaf ka'a. Yeroo baay'ee amma rakkinoonni biyya keenya keessa jiran amma kana hospitaala mootummaa kam keessattuu argattu. Warreen kanallee argachuu dandeessa. Kanaaf namni asmii qaban tokko jala butee isinitti hima. Jireenya keessa nagaan jiraachuuf quality of life baay'ee miidha. Maaliif halkan hirriba dhoowwa. Guyyaa hirribni itti dhufa. Mana barumsaatti irree rafu ijoolleen rakkinoota kana hambisuun nagaadhaan mallattoo malee jiraachuuf kana ganamaaf galgala yoo xiqqaate tokko namni fudhate nagaan jiraata. Best kan jedhamu immoo kana fudhachuudha. Egaa kana fayyadamna taanani kana manaa qabaachuu qabna. Fursiistuu waan ta'eef. Kana fayyadamna taanaan garuu akka fursiistuuttis akka to'ataattis fayyadamu. Lamaan isaa ol keessaa qaba. Maart jedhama kuni maintenance and reliever therapy maart jedhama. Maalidha? Dhaabbataas ganamaaf galgala kanuma fudhatta yoo sitti keessa kanuma fudhatta. Kuni kombaayindiidha waan ta'eef. Egaa kun immoo layyettedha. Kuni maalidha? Kana irraa bannaa. Egaa kanarraa bannee lafa gooniin booda si'a tokko bitaattis ta'e mirgatti amma inni naannessita. Naannessitee gaafa deeftu sagalee mana dhageessisti. Sagalee dhageessiseen booda maal goota bakka banameera jechuudha. Kun gannammaa of eeggachuu qabdaa. Akkanumatti fiddee akkuma sila jennee baaftee dan gadhiista. Sakandii 10 booda gadhiista. Eeyyen. Kanaaf yoo gad gargarsite gannama. Daakuudha kuni. DPI jedhama kuni. Dispersed powder inhaler jedhama. Kun immoo PMDI jedhama. Pressurized mattress dose inhaler jedhama. Kuni akka qilleensattidha. Kuni daakuudha. Daakuun amma kana eegan banee cufeen booda gannama. Gadi lallan qaxxettee akkanatti qabattee fiddee horizontaalii afaan kee keessa godhatte sirriitti fudhattee ofirraa fuuta. Kanas lama osoo hin jedhan akkuma ammaa Wajettee sakandii 10 jechuudha. Eeyyen ambiraamas kan dagatamuu hin qabne egaa kana gooteen booda akka hin afaan kee keessatti fangasii maaliif finneef afaan keenya lulluuqqachuu. Afaan keenya sirriitti lulluuqqannee luqqoottootufne dhiibbaa nurratti fidu san booda akkasitti qadaadannee ol kaa'u. Kanaaf namoonni asmii qaban biyya keenya baay'een isaanii step 3dhaa gadi baay'ee waan hin jirreef yoo qoricha kana fudhatan baay'ee nagaadhaan jiraatu jechuudha. Yoo kana dhaban immoo kana fudhachuu qabu. Kuni namoota mana baay'ee jiru hin gorfamu. Kophaasaa fudhachuun hin gorfamu. Kuni qo'annaan godhamee kuni namoota rakkinaaf saaxilaa jira waan ta'eef kana qofa warri fudhatan please dhiisaa jedheen gorsa dabarsaa. Kan biraa warri ijoolleen keessa rakkataa jiran qorichi kana bitaa fi kana fayyadamaa. Effectiveness isaallee hin dabala. Rakkina malee kennituuf jechuudha ijoollee keessaniifis. Egaa kuni walumaa galatti pharmacological therapy yookaan immoo qoricha kennuudhaan. Kana keessas darbee severe asthma waan jedhamu jira immoo. Wanni hundumaa goonee kana high dose goonee kun amma low dose jechuun tokko ganama tokko galgala fudhachuudha. Kunis akkasuma.
intermediate dose lama ganama lama galgala fudhachuudha. High dose yeroo kennu jira. High dose. High dose kennine mallattoolee kun hin to'atamanoo ta'anii kun severe asthma jedhama. Asthma cimaa severe asthma. Inni ka yerootti namoonni baay'een qorichoota abuse godhaa oolan qoricha prednisolone jedhamu kennuudha jechuudha. Inni sin gorfamu qorichi prednisolone jedhamu sun side effect babal'aadhaaf nama saaxila. Namoonni baay'een yerootti koferee lama fudhatanii itti fura. Akkanatti innis dogoggoraadha. Maaliif moora ijaa fidaa, dhiibbaa dhiigaa ijaa fidaa, dhiibbaa dhiigaa isa guddaa fidaa, sukkaara fidaa, lafee keenya maal haphachuu fi cabuudhaaf saaxiluu fidaa. Kana waan fiduuf isaan irraa illee of yaalu. Kan biraa rakkin namaan ammas kuni qorichoonni kuni qoricha dhukkuba asmii jalqabaa kan dhumaa godhanii ilaalu namoonni baay'een. Dhaga'uudhuma hin barbaadan. Kana fi ishii kana naaf ta'a jedhu fidanii dhufe. Isa qofa iyyuu miti. Biifa dhuma arguun barbaadu warreedha jiru. Arguun barbaadu. Biifa warra arguun barbaadne jiru. Biifa hin bareedu. Tokkoffaa pooyintii qabu. Tokko immoo gaafa kana fudhadhee manatti cima siin jedha. Amma natti fura malee deddeebiinatti cimni amma sirriidha. Kana fudhachuun kana yeroo baay'ee deddeebi'anii fudhachuun akkuma sila siin jedhe torba jeetti kana fixxataana rakkina keessa jirta dhaabuu qabda. Kana dhaabdee kana fudhachuu qabda. Kana fudhachuun carraa kana fudhachuu nuu hir'isa. Kanaaf qoricha asma murteessan kana. Kuni baay'ee darbee torbanitti yeroo lama ol kan fayyadamuu hin qabne. Jechuudha. Fi irra guddaatti hospitaala keessatti kan fayyadamuu qabnudha. Kan biraa asmii cimaa ta'e qoricha liqimsaa oral corticosteroid jedhamu kana kennuudha. Yaaliin nuti guddaan isa hambisu isa kan barbaanne namni godhuu danda'u keenyadha. Egaa yaaliin biraa immoo asma irratti adda godhu asma treatment is personalized goal oriented. Siifi anaaf kan akkitti ajajamu tokko miti. Fakkeenyaaf ana tokko ganama tokko galgala tokko nama barbaachisuu danda'a. Nama biraa garuu ganama lama galgala lama barbaachisuu danda'a. Maaliifin siiviriitii isaa irratti dipendi ta'e kennama waan ta'eef. Kanaaf asma yoo yaallu immoo step up and step down waan jedhamu jira. Yoo asmaan isaatti cimee to'atamuu didee maal godhuu qabna? Ol daballa. Yoo nagaa ta'eef ji'a sadiif control ta'eef gadi deebisna. Kana fakkaataa kan biraa non pharmacological therapy waan jedhamudha. Non pharmacological therapy kuni akka tamboo xuuxuu dhiisuu, physical exercise hojjechuu, exercise sirriitti hojjechuu qabna. Exercise irratti yeroo baay'ee percentiin 80 exercise induced asthma waan jedhamutu fida broncho constriction fiduu fi isa hambisuuf immoo dhanna keenya ho'ifannee yookaan immoo afuuffaa kana jalqabnee fudhannee hojjechuu. Yeroo fidnus immoo cooling daawwannoo maal jedhamu kana godhanii fixu. Occupational asthma hoote. Mallattoon keenya gaafa iddoo hojii nutti ka'ataanan hojii san geeddaruu. Avoidance of medications qorichoota namatti kaasan akka aspirinii amma aspirin exaggerated respiratory disease yookaan asmaan jedhamu jira. Aspirin namatti kaasu percentii adult irratti naannoo percentii 20 qoricha asmii avoid godhu dhiisuu. Qoricha non steroidal jedhaman akka ibuprofen, diclo maal kana avoid godhu. Ambrammo avoidance of air pollution, indoor air pollution keessattuu. Faalama qilleensa mana keessa. Eeyyen aara open fire hambisuu, gaazii stooviidhaan fayyadamu, gaazii stoovaan jedhamu jira miti siliindariin jedhamu kana fayyadamuu dhiisuu. Kana godhuun non pharmacological therapy jedhama jechuudha. Egaa Dr. Baay'ee galatoon baay'ee yaaliin isaa akkamitti akka kennamu even namoonni hedduminaan keessattuu biyya keenya keessatti immoo waan caaluu natti fakkaata persentii jalqaba kaaftee. Persentii 71dha. Namni biyya keenya keessatti uncontrolled asmaan qo'annoota baay'ee gaggeeffame inni xiqqaan persentii 50dha. Inni guddaan asmaan to'atamne inni guddaan persentii 75. Qo'annoota godhaman. Kanaaf biyya keenya baay'een isaanii bakka asmiin qaba jedhanii baatanii manaanna'u. Qabatanii madeemu rakkatu hin to'atamuu fi yeroo itti fura itti ka'a. Ganna silaadhiisi. Makarama argina jechuudha. Emergency visitiin isaanii lakkoofsan qabu. Egaa akkasuma lubbuun darbuunis baay'eetu mul'ata. Kanaaf kontiroolarii hakimii isaanii bira dhaqanii aan kan asmii mallattoo koo kana naa to'atuun barbaada. Asmii to'atame jechuun torbanitti si'a lama nutti ka'uun qabu. Hojii exersaisii kamuu hojjechuu danda'uu qabda. Qorichoota kana fudhanne hin dandeenya jechuudha. Kanaaf treatable kanaaf jennaan. Kan biraas kana butamuu qabu qoricha asmii kuni
Adult asmiin persentii 16 qofaatu namarraa bada. Carraa namarraa badu persentii naannoo 16. Innumtuu occupational asmaa fa'aa, drug induced asmaa fa'aa kana fakkaata jira. Qo'annoon jiru. Ijoollee irratti immoo pre-school asmaan school asmaa gaafa ga'anitti persentii 60 carraa badu qaba. Kaanirraan kan hafe garuu kan maatiitti himuu qabnu jala bunnee ijoollee asmii qabanis ta'e maatiin asmii qabu asmiin hin badu. Hin ripha. Hiripuu danda'a. Yoo har'a dhaabbatee waggaa 5 booda yookaan waggaa 10 booda da'uu danda'a. Kanaafuu keeshas taanee asmii keenya hordofachuu qoricha kontiroolii kana fudhachuu qabna. Jedhuun gorsa. Baay'ee galatoomi Dooktar sagantaa keenya gara xumuraatti fiduudhaaf egaa jalqaba irratti waan tokko kaafteetta yaaliin isaa yaalii gahaa yoo hin arganne yookiin immoo akkasumas immoo dhibeen asmaa yoo hin to'atamne dhiibbaa garaagaraa fayyaa keenyaaf qaama keenya irraan ga'uu danda'a. Mee dhiibbaan qaama keenya irraan ga'uu danda'u nuuf kaasitii dhumarratti immoo odeeffannoowwan dogoggora tarii hawaasa keessatti jiran hawaasni hubachuu qaba jettee yaaddu yoo jiraate dhumarratti yaada kee kan nuuf kaaftu barbaadneeti. Hayyee egaa walumaa gala asmaan rakkinni hamaan yookaan complication waan jennudha kan gaafachuu barbaadnetti fakkaata. Asmaa complication inni guddaan quality of life jireenya namaa. Jireenya mijaawaa hin taane akka gaggeessaniif nama saaxila namoota. Yeroo hunda mallattoo halkan kaa'ee teessisaa bulaa. Kanaaf guyyaa dadhabuu dhufaa. Dhukkuba akka depressionii fi anxiety kanaaf isaan saaxilaa. Lukkuu hamaadhaaf. Lukkuu hamaadhaaf isaan saaxilaa. Akkanuma immoo ikonomikaalii illee dinagdeedhaan akka namoonni miidhaman godha. Isarraa fi kan meedikaalitti yoo deebine inni guddaan sibiira asmaa hospitalizationii barbaade lubbuu namaa dabarsu deeznu inni dhuma. Isaa gaditti maal fida? Complication akka atelectasis yookaan immoo sombi keenya kollaapsii godhu. Pneumothorax yookaan immoo somba keenya keessatti qilleensi uumamu. Sombi keenya keessatti qilleensi uumame lubbuu namaa dabarsa dafnee yoo qilleensa sana hin baasne ta'e lubbuu namaa dabarsuuf. Akkanumallee respiratory failure dadhabuu haala hafuura baafannaa keenyaa fi inni dhumaaf rakkisaan yeroo baay'ee namoota irratti arginu dadhabbii onnee karaa mirgaa right side heart or core pulmonal han jedhamu kana fiduudhaan beekama jechuudha. Kan biraa yaa'u akkuma ati jette asmaan maaltu jira ilaalchi uummata keessaa uummata bira jiru baay'eensaa yaaliin asmaa hin jiru. Kun immoo asmaa akka stigmatti illee kan laalan jiru. Kun immoo qoricha asmaa kan inni guddaan amman yaalii kana gaggeessetti argee qoricha biifamu kana fudhachuuf hawaasni jibbiinsa qoricha biifamuuf godhu. Qorichi kun qoricha yaalii isa dhumaa godhanii yaadu. Qorichi kun yaalii isa jalqabaaf isa murteessaa ta'ee otoo jiru. Isaan immoo isa dhumaa godhanii yaaluu fi isa liqimsaa filachuu. Isa liqimsaa filachuun immoo amaloo fakkeenya qorichi tiyoofidiriin maal jedhama kun tokkoffaa side effectiin isaa baay'ee babal'aadha. Rakkina baay'eef nama saaxila. Isa qofaayyuu miti kana hundallee fursiisuu irratti rakkina qaba. Of course yeroo ofitti fursiisa. Garuu risk reduction hin qabu. Risk reduction jechuun akka asmii hamaa hospitaala nama geessu namaan hir'isu, du'a namaan hir'isu, qoricha liqimsaa steroidii kana namaan hir'isu. Kanaaf qorichi murteessan akkuma sila siniin jedhee anti inflammatory effect kan qaban steroid kan jedhaman kana fudhachuu liqimsuu irra biifan baay'ee gaarii akka ta'e hubachuu qabu jechuudha. Dooktar baay'ee galatoomi keessattuu istuudiyoo keenyatti argamtee dhimma dhibee asmaa irratti odeeffannoo bal'aa yaaliin isaa yaaliin akkamii akka kennamu akkasumas immoo qorichoota barbaachisan akkamitti akka fudhatamullee bifa addaatiin nu dhiyeessuu keetiif guddaa galatoomi siin jenna. Yaanni afeera jettu yoo jiraate qofa carraa tokko siif kenna sagantaa keenya gara xumuraatti finna jechuudha. Hayyee galatoomi egaa yaada addaan qabu yaaliin asmaa ijoollee fi ta'ee maatii almost wal fakkaataadha maanurra gurguddaa fi xiqqaa. Kanaaf ijoolleen keessan dhukkuba kanaa qabu taanan mana barumsaa hafuun qabanii maatiin halkan taa'uun qabu bardanii maatii irratti fidaa. Kanaaf mana yaalaa deemtanii qorichoota kana seeraan gaafattanii waan akkamiin isiniin jedhu hojiirra oolchitanii yoo gootan asmiin dhukkuba to'atamudha. Akkuma sila jenne galmi keenya mallattoolee asmii to'achuu fi rakkinoota hamaa jedhama akka hin dhufne hir'isuu. Kanaaf maal yoo inni balleessu maal godha jettanii
akka hin rakkannee qorichoota kana fudhadhaa hakima naannoo keessa jiru sirriitti mari'adhaa asmiin dhukkuba baay'ee yaalamuu danda'u. Garuu rakkinoota hubannoo fi hanqina qorichoonni kun iddoo adda addaatti argamu baachuutiin namoonni baay'een biyyoota guddanne keessatti baay'ee miidhamaa jiran jechuudhaan control asmaan parsantii kana hundaa jechuun yaalaan jiru jechuudha asmaa. Kanaaf yaalama gaafadhaa fudhadhaa qoricha isiniin jala galatooma. Tole Dooktar istuudiyoo keenyatti argamtee odeeffannoo bareedaaf odeeffannoo wayitaawaa ta'e hawaasa keenyaan biraa waan geesseef maqaa kootii fi maqaa sagantaa Dooktar kootiin guddaa galatoomi jechuun barbaada. Galatoomatillee waan uummataaf gootu kana baay'ee jeenyaa jabaadhu itti fufii yeroo kamiyyuu barsiisu uummata jettee qophiidha. Galatooma. Galatooma. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa waa'ee dhibee asmaa ilaalchisee odeeffannoo hunda goggoraa hawaasa keessa jiru akkasumas dhibeen asmaa maal akka ta'e maal akka nama saaxilu yaaliin isaa immoo bifa kamiin kennama kan jedhu odeeffannoo bareedaa fi odeeffannoo bal'aa ta'e akkasii Dooktar Shimallis irraati barumsa guddaa akkasiin argattan abdii guddaan qaba. Sagantaan keenya guyyaa irraa asuma irratti godhamna torban sagantaa biraatiin nagaa walitti deemuutu nagaaf turaasiin jenna. Sagantaa kana qopheessuun immoo kan isinii waliin ture Dooktara keessan Dooktar Naaf Ergeetudha. Sagantaan immoo sagantaa Dooktara Koodha. Ulfaadha.